giftiin akkana nagooti jedhee yaadeen beeku. Akkamittiin na biraa deeminaa jette ani bati rakkina baay'ee wajjin hin dabarsine. Narraa siqachi. Narraa siqii taa'e of danda'e. Yoo uummata qashte akkam nagaa keessanii jirtu ansiniin jira galata rabbi. Har'a baay'ee tokko natti dhaga'ameera. Ani namaaf amaadha jedhee of yaadeen beeku garuu bakka jira miti. Giftiin akkana nagooti jedhee yaadeen beeku. Baay'ee tokko bakka amman dubbadhuutiin hojjedha jechuudha. Ani giftiitiin jaalalli haafuunu gidduutti hiriyyaa taanan jedhe malee waan biraa isheetti hin dubbanneen ture. Garuu ishee waan isheen nagoote akkaataa isaa isinitti himaa jechuudha. Maal akkan ta'e hiriyoota kufaana galgala keessa kaaffee wayii teenyee haasawaa jirre isaan waliin giftiin naa dawwalte eessa jirtu naan kaaffee akkasii jirraan jedheen. Gara manaatti saayitii meeqatti baatu kaaffeeti manaatti saayitii akkasitti maal fidhaa jennaan naa fayyumanii si gaafadhe naamne jettee gaafa mana geessu naa dawwaliin jette. Rakkina hin qabu bakka jedheen ittan hime lakkaa isheen kan isheen natti araaramte haaloo na ba'uufidha. Duraanis kan isheen natti miidiyaa irratti akkasitti na baasti na qaaneessite neechaa turte isheen lakkaa haaloo na ba'uufidha kan isheen natti araaramte malee na jaallattee miti. Naaf naa galeera. Hiriyaata ishee waamte namoota kan biraa naamni waamte na reebsitee jechuudha. Itoo nama tokko qofaa ta'e koo rakkina qabu dammoo qofii koon deemee koliidarii jedhamti karaa dhiphaarratti naamni bakka na dabaddabanii amma danda'u iyyuu yaaleera. Duddi kun amma tokkoon isaan jiru. Harki kun asitti intinii ta'eera bakka sochoosuun natti ulfaata jechuudha. Baay'ee santinii jechuun as kanatti intinii ta'eera. Waaqayyo faa galataafeera waan hunduu wanti hin darbine hin jiru. Amma kana giftiin nagooti jedhee qanii tokko yaadeen beeku haaloo na bahatte rakkina hin qabu. Siifan deebisaanis guyyaa tokko anaaf waaqti jira waan hundaa keessatti nama safara isaaniin jira ishee waameera. Anna dhufaan jira manaan bahaa jiran jettee ani waan kan biraa miti waan nagootiin dhumaaf guddaa galatamtu. Bakka nama baay'ee tokko miidhameera amma bakka dudda kana keessa naan miidhame bakka baay'ee maalan sin jedha dhuufuu qabachuu hin danda'amu. Duddi kun keessa bakka baay'ee tokko na miidhameera. Akkaataatti isinitti mun qabu. Dudda keessa naan intini na godhanii maalan isinitti himaa amman dubbadhu noolan miidhameera. Waaqayyo faa galatu ganaafeera. Gochaa isheen nagoote giftiin nan isheef deebisa rakkina qabu. Jaalala hiriyummaa caala obbolummaa caalan jedhe malee giftiin akkas nagooti jedhee yaadeen beeku. Siin deebisa giftiin rakkina qabu. Amma safara isaaniin jira. Sobdee asitti tuftee fakkeessuu dandeessi. Maaliif na barbaadde neettee turte beekti waan dhumasa. Na isheen dhufaa jirti. Maan isheen jettuma wajjuma ilaalla. Hojii ishee beekti isheen waan ta'eef jechuudha. Dhufaa jirti. Maaltaati abbi? Way nan tuqin bannaatis. Maaltaati? Ara bagzaabiir nan tuqin. Kaleessa yeroon si bilbilu nagaadhaan galiirra naan jenneeti. Har'a si bilbilee nagaadhaan naan jettee turte bar. Maaltu ta'e? Kottu mana. Giftii fakkeessuun hin barbaachisu. Mana qorichaa deemna amma. Giftii nan fakkeessi. Sirraan bareedoon tokko. Maal jechuudhaan fakkeessin jechuun akka istiin miidhamteetu jirtu. Sirraan bareedoon tokko giftii. Mana qorichaa deemna ka'e amma. Wayne bagzaabiir giftii. Deemuu qabna bar. Baay'ee miidhamtee jirtaan. Beekesuusan. Namni naannoo kana jiru moo? Giftiin harka koltu kee. Ishi poolis xaabiyaa deemna.
Akka nama beekne ta'e. Si gadamte. Yeroo jettu maal jechuudha? Har'a si argaa jira bar. Ganama yeroo si bilbilu nagaadha naan hin jenneet. Nagaadha. Waaqayyo faa galfaa feerarra. Akka keefituun taane akka waaqaaf afeera. Yeroo jettu sa'aatiin si naa bilbiltetti si qaqqabuu dhiisuu nan danda'a garuu wanti hin beeku hin jiru. Akka nagaa taatitti natti dubbatte bar. Naan nagaa godha. Amma wandumaatiif isa dhiisitee amma mana qorichaa deemu. Gifti bannaati tuttuqiin bakka. Maal jechuudha? Way gifti harka በእግዚአብሔር እሺ ሀናዳ bilbilu si fuunee mana qorichaa deemne. Gifti nam tokkoon barbaadu. Maal ta'aa jirta naa galaan jiru bari yaadii kee anaaf. Amma wandumaatiif akka hin deemna. Gifti nan qabiin ani lammata akkatti na bira geessuun barbaadu. Si gala miti. Maal jechuudha? Maal jechuudha abbii akkamittiin akkas naan jetta amma kaanii deemna mana qorichaa. Wanta ati hunduma sanatti miti. Fakkeessuuf hin boo'in Gifti. Fakkeessuun sirraan bareedu tokko. Akkani akkas miidhamu barbaadde si milkaa'e bakka gammadi. Ani akkamittiin waan akkasii sirootu jedha gaafatti yaaddu. Ani kun nama si jaallatu dabar. Siif jedhee nama aarsaa baay'ee kafale akkamittiin siree ibsisan akkasitti. Gifti dhiisi fakkeessuun barbaacha narraa siqiitachiin tini jedhaamu. Gifti dhiisi fakkeessuun barbaacha narraa siqiitachiin tini jedhaamu. Soodee fakkeessuuf hin boo'in dhiisi. Ish inni kun booddee qaqqabuu danda'a. Garuu amma mana qorichaa deemuu qabda mana qorichaa deemu. Galatoomi wanta naa goote naamni feetu amma na biraa deemte baay'ee natti tola. Si gadamte atoon sin argu ta'e jake. Ndee akkamittiin na biraa deeminaan jette ani bati rakkina baay'ee wajjin hin dabarsine. Miti fakkeessuun baay'ee sirraa bareedan dandeessa. Ndee dhiisi waan boossuun qabdu Gifti. Fakkeessuu dhiisi waan fakkeessuun hin barbaachisu. Fakkeessaan kun rakkoo qabu. Garuu ammasitu yaalamuu qaba dursa. Maybe harki kee cabuu danda'a maal addi kees miidhamuu dandeessu waan ta'eef mana qorichaa deemu. Bakka argatte mitiira wanta barbaaddu. Maal jechuudha wanta barbaadde argatte jechuudha? Bakka wanta barbaaddu akkaniin aan reeboom akkanii miidhamu barbaadde mitiira. Kunoo siifaa ta'u. Gammadati. Anaan akkasitti na yaadda? Akkas miidhutti na yaadda abbi? Ba'aayi jechuun miidhama keerraa maaliin argadha ande? Akkuma diraama isa kaan keessatti hojjettu ati nama hamtuudha. Anatu sin barreetu si galmite. Gifti fakkeessuun hin barbaachisa. Aboo na biraa sokkiite achi boo'i bakka. Sobbii ammaa sitti fakkeessuun qabda. Ani qurxii keessatti ma jedheen dhufeera. Rakkinaan qabu. Bagan fakkeesses. Garuu inni jalqabaa fayyaa keedha. Kanaafuu fayyaa keetiif waan tokko gochuu qaba. Nama naa yaaduun fakkaati. Si galmite nama naa yaadu sobdeen fakkaati. Bakkaan sobdeen tin jechuu kibichaan hin dabba. Waa'ee ni abbii ko. Way narraa sokki bannaatish. Tole sin gargaaresh. Way ne dudda ko snaa qabi qassi jedhe bannaati. Way bakka galatoon narraa siqama. Bakka adduu sababa keetti miidhame duddi ko kun. Sababa keetti miidhame yeroo jettu maal jechuudha naa galaan jiru barisatu. Gifti. Maalis si godheen? Kaleessa guyyaa nagaadhaan gargar baane miti. Galgalee yeroo si bilbilu nagaadha jette ganama yeroo si bilbilu nagaadha jette. Nagaa kudhan mallee waan ta'e qabu. Akkasitti himtuu si ilaaluu akkamitti nagaa kudhan naan jette. Gifti narraa siqi. Waan biraa keessa kan galaan. Jee iyyee jechuudha nama safaraa waamee akka gudii sin goone. Abbi anatti nama moo? Akka gudii sin goone narraa siqe. Anatti nama biraa iyyite waamta? Anamma jechuudha dhaggeeffadhu. Duddi ko kun spinal cordiin isaa manaan miidhame. Dhaggeeffadhu kan bo'oon hin barbaachisu makko Gifti. Dhaggeeffadhu. Spinal cordiin dudda ko kun miidhame amma uufuu qabachuu hin danda'u sababa kee faayimii ammaatti jechuudha. Si galamti. Yaalatu si barbaachisa kanaafuu mana yaalaa deemnaan siin jechaa jira bar. Akkati miidhamte argaan jira waan hundumayyuu sirraa hubachaa jira. Ati garuu ofirraa na dhiibaa jirta maaliif akka ta'e garuu naa galaa jira. Maaloo abbi har'a qofa naaf kadhatami. Gifti narraa si. Qorichaansi keessa maaloo. Waayini iyyuu sin danda'u har'ammaa narraa si har'a sin danda'u si galamti. Har'a sin danda'u waa seechuuf sin natti ulfaata. Tole sittiin bu'u garuu fedha keetiin kottu hin deemna. Gifti na biraatu sokkitee natti tola. Si galamti.
akkamitti si biraas deema gastuu taatee jirtu. ወይኔ አቢጎ ወይኔ በእግዚአብሔር ወይኔ ፈኬሳ ባቂ መስራ በሪዳ ለፋና እስኪ አስርና ቺፕስ ምትቆሽ እና ቺፕስ አስ ዱደኮ ወይኔ የሆኑ ፌፍ ሞዲ ፈምሽ እንጋበጥለን ኦፊት ነንቀቢናኒ ስቲ አስርና ቺፕስ ይወረንዴስ akkamitti dhagaa qoraa kanarra ciirta abbi maal jechuudha duddanna mi'a meera duddako keessa awayne wayne kana caalaa si dhukkuba bara wayne wayne har'aaf yoo maal taana yoo narra ciisteeti akkasiin gifti narraa si kan akkati natti sitti kun barbaadu si gadamti narraa si wayne abbiiko ishi konkolaataa waamne mana qorichaa deema asi biran taa'u maalo abbi gifti narraa si sitti meera wayne riyaa keessatti hanqaani maalo ishi arana abo achi siki በእግዚአብሔር ሆጂ ከዶ ጎቴ ወደ ሶብዴ ዲፈም ነንጋፈቲን ወይኔ አቢጎ ጊፍቲ ሶብዴ ሂምቦይኒ እግዚአብሔር ካንጎረ ኮንቀው ባይዘይ ቦደገሩ ሚደምኒ ኩን ስትጫሉ ደንዳ ጊፍቲ ነራሲ በእግዚአብሔር ያደኪ ቆይ ያደኪ ነቲ መከስቲ ዋን ወዲስ ወርባድ ዋን ወዲስ ወርባድ ነቲ ማለቹ ወርባድ ደም ስለገፈቻ እንጀራ ወይኔ ቆይ በእግዚአብሔር ቆይ ቆይ ጊፍቲ በእግዚአብሔር ወይኔ አቢጎ ወይኔ ኡፉነ ጭንቃ ጅራ ወይኔ ቀበቹ እንደውም እኮ ረኮን ቀቡ በር እንዴ አን ወይኔ አቢ ወይ ኦልነገብ ኦል ትቆሽ ወይ ወይኔ ወዮ ኦል ትቆሽ በእናትሽ በኢየሱስ በጌታ በቃ ትቆሽ ዋች ነው ገርፍበት ትቆሽ በቃ ወይኔ አደቆ ጋፈን ሲበረን ዱኤ ናራምቲ ሲገደምቲ ዱኒ ኮ ጋፈን ሲበረን ቀስጀድ በእግዚአብሔር ቀስጀድ ጊፍቲ ማሊተቲ ሰይጣናዳ ከነም ንረቲም ቤ ሰይጣና ጉራቲ ወይኔ አቢጎ እስኪ ዱደኮ አሲና ሲነገር ቀስጀድ ትቆሽ ጋር ሁንዳት ነውት በኢየሱስ ወይኔ harkeen kun nagaada ራሲ ገች እቺና ራሲ ኢታይ ኦፍ ደንዴ ሲቆኩ ባጅራው ሲቲን ማቱና ነክስ ያላከካ ነማን ተላከከምተ ሞ ኢቤ ቀብት ገርዋንቱ ተረዱበቻ ጅርት ባያ ከነገዲሲ ሳጅራም ቤቱ እቶን ሲደበደብ ሲሲ ወይም ካንኪ ኮ ጀቸ ቆፋምቲ አከምት ስሬብሲ ሰነ ከምት ያደቲ ኢስ ወዲ ከለከት ወይኔ አቢጎ እንደንደኝ ትቆሽ እስኪ አሳስ ናኖ ከነና ዱንገዱ ትቆሽ የሆነቲ ወያይፍ ጅሬን ትቆሽስ ነው ዱንገዱ ኦፌ ናራሲቂ በቃ ኦፍ ደንዴ ደንዶ ቀብዳው ኢየሱስ ተሩሰ ሙንከ ነጋደምት ነርኩተኒ ራስ በቃ ሚዳ ሜራ ሰሙንኩ
beeku malee bakka sammuun koo waan nafe amma bakka maalan si jedhan helikopterii naannoo bajede bakka zuu jedha mataan kun bakka mataan kun kan koo miti annamaa waan baadhee deemu natti fakkaata indandee bakka qoy ambulaansii waamu ambulaansii achina raasike gaaman si argu juma kee gaaman bakka fuuluma kee keessa gaaman si argu naamni si gadamtir maal dhaabbattaree maanne bigoon sin danda'u jedhani moo sinim hidhamee irratti natti fakkaraa jirta yeet yoomin fokkaristi dubbachaa hin jiru maalichi barbaaddeetir maalichi barbaaddeeti koy siinan jechaa jira maalichi barbaaddeetira maalichi barbaaddeeti ati eenyuutiin dhareebsista koy maal gochaa jirta Frankida ومن سفان ما فرانكي እግዚአብሔር ጊፍቲ በእግዚአብሔር ጊፍቲ በእግዚአብሔር ومن سفان ما فرانكي ታጅር በእግዚአብሔር ጊፍቲ በእግዚአብሔር ይፈም ኡጋረቢ የምሪ መሸቦ አውልቴ ይፈምሽ ይፈም ይበ ኦሳ ከሰንበር ባድ ጀለ ጉያሜ ከስተመር ማለት የሮንድ ማረደ ዴቢት ኖ አክስሜት ጊፍት የምር ግዴታ ለማለት እኮ ድረስ ስትሜትር ጋር ፈራረም ነው ምናምን በእግዚአብሔር በቃ ገለቶሚያት ማለት ኖ አክስሜት እኮ እንዴ ሶሪ በቃ ማል አይሮንድ በለስተ ሶሪ ኒ ኢየሱስ ኢንሼዲ መት እግዚአብሔር አማዴ መርባደን አንተ እኮ ይነማ ተቆፋና ሰማ አክስሜት ጊፍት ባይ በቃ ፕራንክ ይደበቃ እትያዴ ካሜራ ማኒ ኮና ቪዲዮ ሰ ካሜራ ማኒን ኮ ኡመር ጋፍኒ እንትን ናዲ ቡና ጂቢና ናዲ ጅራ ወራቤንትኒ ሲገነቲ ባዬ ጋሪ ጎቴ በኢየሱስ ቅርታ በቃ ቅርታ በኢየሱስ ጄዲ ማቴር አማ ከነት በቃ እንዴ ኖርማሊ ዳኩ ፍራንኪ ደኩ ነው በቃ በኢየሱስ እሺ በቃ አራምቦይን በኢየሱስ አረ በእግዚአብሔር አረ በቃ ይፈም በቃ እሺ ይፈም ለመተት እንደቢው ጊፍቲ ወመን ዩሱፋን ፍራንኪ ተይምኮ ይፈም በቃ እንዴ ይፈም በቃ ጊፍቲ ሽሪፋ ፍራንኪ ከሲ ለመተው ገቹን ቆቦቹ ደበቃ ለመት አይዞሽ እቺ ዲመቴ ረባይ ካሜራ ትስኪቲ ያገር ሲሲ ጀሺ አይኗ በጣም ቀልቷል እቺ ባይ ዲመቴ ይፈምሽ በእግዚአብሔር ማስተረጋምሽ ነት አማ ሰውምበር ባደን ነው አክስሜት እኮ ጊፍት በቃ ኩ ኖርማሊ ዳም እኮ ጀስት ፕራንክ ዋንቴፍ አማ ከናት እንትን ይንቀቡ ይብሮ ኩን ፌክ ይዳ በቃ አሙ ከና ናተቹ ስንሲያ አረ ሰው ባዳ ስዳጋም እሺ ማለት ስዳጋም ትንሽ ስዳጋምሽ አትበገፈያታት ከንብራራከው ገቡ ንጉዳን ነጋተው ከድ አይ ኡመተ ከነበረትማ ማቲ ጥሩትና ነፋና ሀሰቴን ትሪጀቱት እንግዲህ እንዴ በቃ ሂኪ ከማል ጎደረ ገርገ ነጋታቴ
Samma xiqqoo rukutameera jechuun ko prank namni jedhee asumatti fide malee xiqqoo rukutame. Eenyu sirkut maali? Amma asumatti boo. Ifamishi. Shumata kana maal sitti dhagahame natti. Waan sitti dhagahame isaanitti. Ashtaayitoo diis bakka. Ayyeri fudhacha. Maal akkasitti dhagahame. Situna reebsise naan jette bar maal akkanatti dhaga'amu barbaadda akkamitti akka yaadu barbaaddati. Ashigaa mi'ame akkasitti argite maal jechuun keessa kee maaltu. Ani maas isaamuudhaaf maal waan sireebsisan siree dhuguma reebamte natti fakkaate bar halkan galte waan ta'eef tarii bilbila kee sirkaa fudhachuudhaaf maal ati garuu situ akkasina godhe jettee baay'ee natti dhaga'ama. Ani akkamittiin akkas godhe. Isan miidhamee bosanii akkasii jedhu sitti dhaga'ama. Jalqaba miidhama keedha garuu lammaffaa irratti ergati fayyitee booda haasofna jedhee yaadee ture. Maayindi seetii arifii qabdu bakka nama akkasii. Inkolfanu. Prank maali yaaddete gara fuulduratti? Nama prank gochuun beeku. Beektu. Mara bakkesh. Andi. Inkolfanu. Uummanni kun illee sifaan prank ta'e kan si garraamu. Dammo umarra jechuudha isa gaaf kaameraamaaniin ko jibu namna dibu nan sinii galcha. Maaliif amma hiikne maaf hin ilaallu nagaa ta'uuf dhiisuu. Ay yamarratti qosamma andi akkamitti. Hin hiikamu noo. Ara qoy qassi jedhe manii umarra. Jakeera si gubbaa jira kun. Maas dhaga'ame kan biraa kan sitti dhaga'ame. Uummanni kun sifaanuma prank ta'e uummanni illee beeku. Naa akkas gochuun sirran turre maal jechuudha. Kan koo ta'u isaanii sabuun immoo maaliif barbaachisa? No jechuun kun prank isaanis uummannis prank ta'uu qaba kan yeroo hundumaan siitiin bicha prank gochuudha. Uummannis wal faana prank ta'uu qaba. Fiigaleetu. Waan sammuun kee nagaan taane faanatti fakkaate wanti taasoftu baay'ee nama dhibu garuu. Ufuu qabachuun dhadhee. Gaasicha maal sitti dhaga'ame? Gaasicha. Dhuguma reebamteen see kaandee yaaddeetaa miidhama baay'ee guddaadha jechuudha amma akkas jechuudha. Namni miidhama baay'ee miidhamee ufuun qabatu. Jedhu kaan. Jedhu kaan namatti tola garmalee. Garuu har'a kolfuu barbaadan jiru baay'ee. Dhugaa rabbi jedhu. Bakka ishee. Baay'ee hariira baay'ee na gaddisiisa. Dhugaa rabbi jedhu. Maalan godheesh noormaaliidha mukko. Prankiidha bakka ganaa kan kana caalsu eeggata mukko kun immoo salphaadha. Kunis salphaadha. Amma kan kee prankii kan kee maatiin deemnu. Anis gatiin ijaan baafadha machis ijaa baafatta yeroo baay'ee. Amma galiin assignmentiidha kun na barreessa. Akka scriptiitti barreessa. Maal gochuun hin qabaye. Haaraan prank siin ta'u. Atta? Hin ta'u. Nargina osa. Isaan argina wajjin. Godhamu garuu akkas. Dhugaa akkas hin godhamu. Ammatu dhukkuboonni qabaadhe. Akka hin qabne nan beeka. Akka hin qabne nan beeka. Utuma qabaadhe waan dhiistu mitati. Waan achitti. Yesus. Baay'ee gaariidha. Experience baay'een sirraa fudhataa jira. Andee prankiin dirqamadha malee. Prankiin taatu taana fayyumada bakka. Si galamte. Anna hordoftoota YouTube keenya abbiigoon baay'ee sin jaallata, giftiin baay'ee sin jaallatti. So subscribe gochuu akka hin daganne. Challenge kuma 50 eegalleera kuma 50 yeroo dhiyootti immoo giftiinis chaanaalii mataa isheetiin sinii dhufti yeroo dhiyootti jechuudha. Anna nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadha. Yaa'u ijoolleen keenya baay'ee nu jajjabeessaa jiru. Maal jettani? Maalin jedhan yeroo biraan galateeffadha. Amma naasuuran jira baay'ee. Amma iyyuu labbeen koo. Yeroo biraan maasa'uu hin danda'u. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Akkuma 50 nu gashaa challenge qopheessaati. Social media kamirratti haa ta'u postotaati. Pranki wanta ta'u immoo keessaan na barreessa. Hin barreessin an ta'u waan akkasii. Maal jechuudha? An ta'u waan akkasii. Isaanii hojii walii galiin pranki si godhanis. Ara. An pranki ta'uu hin barbaadu. Biddirba midirnaa. Asumatti si deebi'uu qaba. Ara dhiisi. Anna subscribe godha groupii chaanaalii telegiraamii abbiigoo kan jedhu chaanaalii ijoollee Oromoo qofa kan galanii irratti YouTube isaanii irratti guddifan karaa garaa jira miti warri sun baay'ee chaanaalii saba akkas godhanii waan baay'ee waan isaan hojjetan nan beeka. So chaanaalii keenya guddisuu qabna. Ijoollee keenya achirratti galtanii join gootanii yoo xiqqaate nama 100 yookaan 450 yoo geenye chaanaalii ijoollee keenya build gochuuf guddisuuf baay'ee nu salphatana. Achirratti wal jajjabeessina. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Yaa giftii an immoo waa ta'e tokko gaabbazeen
ishee waan gochuun qaba ishee sossobuun qaba waan ta'eef kaameraan iddoo cufamee booda jechuudha dhugaa baay'ee maashintin bo'ee ishee diimateerana subscribe gochuu akka hin dagannee baay'ee sin jaallanna kaameraamaanii ku galateeffachuu barbaada anna subscribe godhaa kuma 5 ta'uu nu galcha video kan biraatiin ammoo lagarratti nagaatti nanun gaddo ciao